Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee keenya hadhaa irratti keessummaa haaraa tokko affeeranneerra. Keessummaan keenya gurraan haaraallee miti itti gaafatamummaa haaraa qabataniitiin gadi ba'an. Itti gaafatamummaa haaraatti bakkan itti kenname duukaa qophiilee maal akka qaban akkasumatti ammoo itti gaafatamummaan isaanitti kenname sadarkaa maaliirra akka jirullee hadha hubachuudhaa isin biraan ga'uudhaaf deemna. Aadde Najaat Hamzaati keessummaan keenya. Aadde Najaat baga nagaan gama sagantaa kootti dhufeetti dhuftan. Baga nagaan nuyi affeeruu keessaniif galatooma. Aadde Najaati bakka buutuu sabquunnamtii yookaan ammoo public spokesperson yookaan ammoo dubbattuullee ta'uu danda'a. Kan waraana bilisummaa Oromoo tibba kana bakka buufamte. Mee jalqabumayyuu maqaa hedduu qabaachuu danda'a. Maal jedhama maqaan sirriin itti gaafatamummaa amma fudhatte kana? Itti gaafatamummaan gaddamee qunnamtii uummataati. The spokespersons, OLA International Spokespersons Public Relations. So sabquunnamtii uummataa bakki teessanii. Kun egaa just hariiroo uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootti qabu. Fi waan lafarratti waraana bilisummaa Oromootiin hojjetamaa jiru gara uummataa fiduu hariiroo san cimsuu fi yaada fi argitee komantii takkaanuu waan uummanni of keessatti gungumu iddoo jiru hundatti dhaggeeffadhee isaaniin gahee furmaatatti fiduudha. Hojiin kan tokko sanii kan biraa ammoo gaafa miidiyaan gurguddaan addunyaas ta'e maal bakka bu'aa ilaalcha karaa waraana bilisummaa Oromootiin ideolojii sanii fi ideolojii uummata Oromoodhaa kan fedhii bilisummaa qabu kan adda bilisummaa Oromootiin utubamu kana defend godhu ta'a. Maaliif yoo jettan akkuma beektan yeroo hedduu propagaandaa fi maqaballeessoo adda addaatu qabsoo Oromoo irratti deema. So waan kana lamaani jechuudha. Uummata koo karaa kanaan tajaajila gara lamaan kana. Ulfaadhu galatoomii Aadde Najaat. Najaat keessaa miidiyaalee hawaasaa irratti hedduminaan namoonni baay'een si beeku. Fuulli keellee haarawaa miti. Garuu immoo namni baay'ee si hin beekne Najaat eenyu yoo jedhee mee akkamiin si haa baru? Najaat intala Oromooti. Intala Oromoo dirqiin roorroodhaa maatiidhaan alatti baasistee asitti guddatte jechuudha. Garuu tan eenyummaa isin irraanfatin. Oromoof Oromiyaaf yeroo hunda nama dhiigu nama jireenya kiyya guutuu fedhii bilisummaa Oromoo gara tokkotti fiduudhaaf yaadu. Ameerikaa kaabaa biyya USA keessa waggaa meeqaaf jiraatte? 21. Mee bakka bu'ummaa qunnamtii uummataatii fi akkasumas immoo dubbi himtuu taateetiniin waraana bilisummaa Oromoo bakka buuteetiniin jirta sadarkaa idila addunyaatitti itti gaafatamummaan kun itti gaafatamummaa guddaadha. Yeroo ammaa kana maaltu isinirraa eegama? Maali wanni gochuudhaa deemtan? Duraan dura uummata Oromoo karaa qabsootti kakaasuu, cimsuu, shakkiilee fi waan adda addaa diinni Oromoo keessa harcaasee jiru kana mancaasanii darbuu fi hariiroo Oromoodhaa idila addunyaatti walitti hidhuu akka hafuura tokkoon uummanni keenya sossoo godhuuf yaaluudha. Kuni kan godhaa jirru hojiin eegalameetti jira. Uummata keenya dhaggeeffachuudhaan waan isaan barbaachisan waan isaan barbaadan iddoo isaan barbaadanitti hafuura Oromoo tokkoomsuu, walitti fayyisuu, wal dhaga'uu fi qabsoon kun akka qabsoo nama tokkoo takka garee tokko akka hin taane qabsoo uummata bal'aa kana ta'uusaa hubachiisuu akkasuma ta'uusaatiin ammoo maaltu namarraa eegama tokkoon keenyarraa maal gumaachuu dandeenya waan jiru kana karaa qabsiisuudha. Kan lammaffaa gargaarsa waraana bilisummaa Oromoof barbaachisu hunda karaa ittiin argamu uummataan wal qabsiisanii akkuma kallattiidhaan isaan bira ga'u godhuudha. So waan lamaan kuni hojii gurguddaadha. Hanga tokko hanga amma eegalleetti milkoonnee jirra. Ammas daranuu hafuura positive ta'e Oromoon tokkoomsu hafuura hunda keenya wal nu jaalachiisuu fi hunda keenya gara fuula qabsoo kanatti nu deebisu. Sanirratti nu hojjetaa jira jechuudha. Dhaggeeffachuuf ana qofa osoo hin taane Oromootan qabsoo kana keessa na dura jiran wajji ta'uudhaan warra qabsoo tana waan kanarratti illee na dura hojjetaa turanii fi jiran wajjiidhaan ta'uudhaan walirraa muuxannoo barachaa
waan badees diriirsaa akkasiin itti deemuudhaaf kan hojjetaa jirru karoorfannee lafa jiru sanu. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya Impaayera Itoophiyaa keessatti erga socho'uu eegalee yoo xiqqaate gama walakkaa jaarraatitti deemutti jira. Hayyoonni yeroo Haayile Sillaasee irraa kaasee sochii guddaa taasisaatiin hin turanii dargii guutuu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo jabaa taasise. Isa kana keessatti bu'aa bahii guddaatu jira. Yeroo waraanni kun guutuu hoggansa isaa sadarkaa jedhamutti dhabillee qaba. Yeroo sochiin isaa baay'ee dimimmisellee jira. Yeroo sochiin isaa leellisee akkaan mul'atee bahellee jira. Amma maalirra jira waraanni bilisummaa Oromoo? Akkamiin ibsuu danda'amame? Waraanni bilisummaa Oromoo akka gaariirra jira. Qabsoon bilisummaa Oromoos akkasumatti yeroo kamuu caalaa finiintee itti fufaa jirti. Haa ta'uti garuu akkas jennee waraana bilisummaa Oromoo irratti guutumaan guututti qabsoo teenya gatuu osoo hin taane akkuma reefu siin jee tokkoon keenya qabsoon sun akka xumura bareedaa xumura nuti barbaannu argatuuf maal akka godhuu qabnu of gaafannee san irratti bobba'uu nu barbaachisa. Waraanni bilisummaa Oromoodha lubbuu ofii qaalii kannee fedhii jireenya ofii gatee waa hundaa'uuf jecha gatee bosona Oromiyaatii fi ammoo magaalota keessa argaa jirtu. Operationoota adda addaatiin fuuldura deemaa jira. Nuti ammoo isaan kan ofirratti murteessanii ilmaan Oromooti kun ilmaan naafisiif qabsaa'aa jiranidha. So yoo isaan kana godhaa jiran nuti ammoo isaan jajjabeessuudhaaf maal qabannee faana dhaabbachuu qabnaa waan jiru san irratti kan qabsoon hafe malee isaan qophiidha yeroo kamuu caalaa qabsoo tana xumuruudhaaf qophaa'anii ittis deemaa jiru. So sanii fi hariiroon gara biyya alaatii fi Oromoota idil addunyaa jiraniif daran dammeessinee gurmeessinee jara hiriirsuun qabsoo tana jala barbaachisaa ta'e kan argameef jechuudha. So waraanni bilisummaa Oromoo akkuma argitanii sochii babbareedaa gaarii fi jajjabaa ta'an gaggeessaa jira. So qabsoon gara keenya kana haftee walitti hariiroo teenya diriirfannee irree jabeeffannee gadi ba'uu jechuudha. Keessaa waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 3 dura gaafa biyya Itoophiyaa san keessatti jijjiiramni dhufe jedhameetiin abdatamee marii hoggana amma Itoophiyaa bulchuu fi akkasumatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo hoggana adda bilisummaa Oromoo wajjin Eertiraatti erga taasifame waraanni ka biyya keessa jirullee akka hiikkatu inni gama biyya alaa jirullee gama Eertiraa fa'aa jirra jirullee gama biyyaatti akka deebi'u waan baay'eetu jedhameetiin ture gidduu san keessatti waraanni burjaaja'uutu himamaatiin ture. Garuu immoo haalli deemaatiin jiru kuni nun amansiifne waan jedhu hoggana waraanaa biraa akka ka'aatiin ture hojii miidiyaa hedduminaan hojjetaa ture irratti hoggana waraanaa illee dubbisee beekaa. Itti amantaa hin qabnu waan jedhu waan amma dhufaatiin jiru kana tarii dursanii beekan ta'uu danda'a jedheetiin yaada. Waan amma Oromoon irra jiru kana kaasaa ture hogganni waraanaa baay'ee. Gidduu kana keessatti immoo takka waraanni mee hin jiraayyuu hin jiru ka jedhullee jira. Lakki akkanumaan asuma achi hojii social miidiyaati malee waraanni qabatamaan bakka qabate bakka socho'ullee hin qabu kanneen jedhan jiru. Lakki bakka kana gara lixaatii bakka kana jira gara kibbaatti bakka kana jira kanneen jedhanillee jiru. Eessafaa qabatee jira waraanni bilisummaa Oromoo mooraa dhuunfatee yookaan ammoo dirree dhuunfatee irratti socho'uu qaba. Eessafaa socho'aa hedduminaan aanjeeffatee jechaadha. Guutuu Oromiyaa akka jirutti akkuma jirutti ta'e eessafaatti aanjeeffatee socho'a. Suni xiqqishoo gaafii deebisuuf nama dhibduudha. Bakkitee sosaa jiru hundatti akka sosaa jiru nama quba qabdu. Koominikee keenya kan torbaanirraa gad lakkisnu gubbaa iddoolee waraanni bilisummaa Oromoo to'atee bilisoomsee keessa deemaa jirus hedduutu jira. Haa ta'uti garuu waraanni qabsoo uummataatiif lolu tokko iddoo kana jira san jira jedhanii dubbachuun I think gaarii natti hin fakkaatu. Garuu ammoo wanni uummanni Oromoo beekuu qabu waraanni kun yeroo kamuu caalaa jabaatee humna horatee akka fuuldura deemaa jirudha. Kun ammoo daran baruudhaa fi diiteelaa koominikee nuti gad lakkisnu achi jala hordofuu dandeessu. Jaal Odaa Tarbiitiin gad lakkifamaa walumaa galatti jechuudha. So operationoonni kallattii afuraniin deemaa jiranii sun ammoo torbaaniin maal fa'aa ida'ataan to'ataa akka deemaa jiru achirrattis laaluu numa dandeessu jechuudha. Kan iddoo kam jira suni xiqqishoo rakkisaadha deebisuuf jennaan maaliifi gaafa Oromiyaan bilisoomtee waraanni keenya qe'ee inni jirutti dheenee dubbisuu dandeenya iddoo kana jira jechuu dandeenya garuu ammoo
waraanni kun ammaan tana nuuf jecha impaayera kana wajjin wal qabee waan jiruu fi iddoo inni jiru as jiraaf san jira jechuun xiqqishoo rakkisaanatti fakkaata. But uummanni Oromoo inni beekuu qabu ilmaan arraan tana qawwee lafaa kaasanii garanaas dhufe kun kan kaleessa waraqaaf qalamaan lolee haqasaa dhabe ta'uu akka baraniin barbaada. Kanarraa hafe egaa goolaba irratti nu dhibaa turte qabsooni ammaan tana ammoo goolaba Oromoo fakkaatu kan Oromoof mirga ofiin murteeffachuu kan nuuf akka ta'uudha kan qabsaa'aa jiru waraanni bilisummaa Oromooti. So gaa kanuman jaa. Amma gaafa naa kaastu opereeshinii afuriin naan jette yeroo baay'ee amma ka dhagahamu zoonii kibbaa zoonii lixaa akkas jedhama. Mee opereeshiniin afran kaafnu kuni namni illee akka beekuu danda'utti mee akkaminni? Suni gaa amma akkuma reefu siin jee diiteelaa qabsaa'ota Oromoo warra jiganiin maqaan kan itti baafamee deemaa jiru akkuma jee moor diiteela san baruudhaa fi kominikee dubbisuu danda'u amma san achi diiteela keessa galee haasa'uu barbaadu but they can see maaltu ta'aa jira operation Elamoo Qilxuu Laggasaa Wagii and all of that maal faadha akka to'ataa jiru operatiinoonni sun ni himu san caalaas ammoo iddoo adda addaatti waan adda addaatu ta'a so guyyaan update isiniif laannu achirraa baruu dandeessu. Garuu walumaa galatti wanni nan ija'uu barbaadu isaan hojii isaan qabatanii jiran itti jiru fuulduras deemaa jiru kuni waan dhaabbatuuf deemuu miti hanga xumuraati. Hojiin hafte garuu hankaniin irratti xiyyeeffachuu barbaadu raayis haasoo barbaadu hojii kiyyaa kuni uummata Oromoo kan idil addunyaa jiru haala kamiin qabsoota nadaran humneessee achiin akka gahuu danda'uudha dhimmiin irratti haasoo barbaadu. Kan opereeshinoota ammoo diiteela isaa achirratti argachuu dandeessu guyyaan jala deemtanii ilaaluuf dandeessu jechuudha. Kanuman jaasanirra. Hawaasni biyya alaa jiru kun qabsoo kallattiidhaan kan geggeessullee ta'uu baatu qabsoo deeggaruu irratti gahee guddaa qaba. Yaada maddisiisuu irratti gahee guddaa qaba. Hayyoota gurguddootu jira Oromoo biyya alaa kana keessatti. Maaltu eegama hawaasa biyya alaarraa keessaahuu namni lubbuu isaa gaafa kennu wanni diqqaan Oromoon ala jiru kun kennuu qabaatu maal faadha? Akkamiin immoo caasaa kana qindeessitanii bakka hunda gahuudhaa dandeessan? Gaariidha suni amma gaafii na laallatu kana deebisuu hin danda'a. Maal seeta akkuma siin jee diinni Oromoo diinonni Oromoodha. Oromoo walakkaa shakkii galchuudhaan Oromoo nyaachisuu fi cabsuudhaanii qabsoon tun akka laamsheessu yeroodhaan hojjetaa bahanii ammas yeroon sun tanaan addaa miti. So waan kana akkatti to'annu Oromoon idil addunyaa jirtu kan boruu qabsoo kana keessaa galees ta'u sababaa kamiinuu jechuudha. Haala kamiin waan kana duuba hiriiruu danda'a kan jettu diinagdee nu barbaachisa. Waraanni kun nyaatuu qabaa, dhuguu qabaa, hidhatuu qabaa, waan dila tokkotu jira yaalamuu qaba gaafa dhaa'umu. So kanaaf immoo diinagdee nu barbaachisa. Haala kamiinii kan jetteefi haala adda addaatu ijaaramee jira. Garuu yeroo dhiyootti waan kanallee streamline godhamee iddoo tokkotti akka mul'atu goruudhaaf irratti hojjetamaa jira. Task force'itu jira, gareen biraas jiru. Garuu waliigalaan centralize godhamee gadi bahaa yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Haala ittiin uummata wajjin amantiin jiraatu, transparency'n jiraatu, qabsoo kanaaf wanni guuramu hundi akka qabsoodhaaf kallattiidhaan gahu godhuu irratti. So waan lamaan kana akkuma dura siif ibsee hojiin kan koo lamaan kana uummanni Oromoo haala kanaan qabsoo kana bira dhaabbachuu qaba. Takkaffaa hafuura ofii tokkotti deebisuudhaanii diinni qaawa argate hundaan akka addaan nu guurre. Qabsoon kun qabsoo kiyyaa miti, keetii miti kan hunda keenyatti waan ta'eef akkasitti fudhatee tiisuu waliin dhaabbachuu waan barbaachisuun bira dhaabbachuu kuni gatii niiraa qofaa miti akkuma jettee kan beekumsa qabus ideology Oromoo liberationuma kanaawu irraa haasa'uu barreessuu defend godhu yeroo hedduu wanni nuti itti dhiphannu Oromoo Itoophiyaa keessatti dimokiraateessuu or something saving gite Ethiopian Empire waan kanarratti yeroo hedduu dhiphanna. So akka uummata hayyuu hedduu qabnuttis gara qabsoo Oromoo kana irraa haasa'uu ideaatti laatu yaadanis utubuunis ni barbaachisa jechuudha. Maaliifii wanni qabsoonnuni niiraa walitti qabnee waraana humneessu qofa osoo hin taane yaadanis qabsaa'uu nu barbaachisa. Yaada keenyas defend godhu nu barbaachisa. Uummatas akka wal dhagayu gorsuutu nu barbaachisa. So wanni kun hundinuu qaama qabsooti.
So haala kanaan yoo hundi keenya gurmoonnee namu waan isarraa eegamu godhe yoo godhe qabsoon tun wanti inni itti positively hin xumuramneef hin jiru jechuudha. So akka nama tokkotti yoo ati nama beekaa nama barate tokko ta'e yaada waan kana humneessuun harkaa qaba jettee waaman gadi baatee yaada sanirratti hojjetu. Gaazexeessaa yoo ta'e ammoo waan lafarratti tahaa jiru, waan Oromiyaa keessatti tahaa jiru, waan waraanni fidaa jiru sanatti xiyyeeffatee uummataaf gabaasu. So namuu hojii fi ogummaaf dandeettiif qabeenya waan danda'amu hundaanu qabsoo tanaaf tumsuudha. Sanirratti kan hojiin nu barbaachisu guddaan. Kan waraanaa hojii isaatti jira, ofitti muree achi jira, nu biratti hafte qabsoonii. So san achisiisuun nurraa barbaachisaa jechuudha. Mee yaada hayyoonni kanaan dura kaasaa turan keessaa yaada tokko yoo murteellee ta'uu baate yaada mataa keetii irratti kennuu dandeetta. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oolaa Oromoo Liberation Army jedhama. Oromoon amma booda wabii hin qabu. Wabiin inni qabu waraana bilisummaa Oromoo qofa. Kanaafuyyuu waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in wanni jedhamuu qabu Oromoo Defense Force jedhamuu qabaa jedhanii hayyoonni yaada kennaa turan jira. Akkamitti ilaalta yaada kana? Suni maal seetaan amma kanarratti koomentiin godhu maaliif jennaani namoonni waan kana utubanii deemanii mataa taanii jiran gadi baanii gaaf tokko Oromoodhaan walumaa galnaas dabalatee jechuudha. Akka Oromootti maqaa keenya garanarraa garas jirree jirra jaanii yoo labsatan ni qeeballa. Maaliif isaantu deemanii jira, isaantu bakka bu'ee daggala jira waan ta'eef yoo isaan labsatanii kana maqaan keenya irra booda jaan irraa qeeballee hojjenna. Ansaniin ala fedha namuu waan idea ofii ibsachuun bilisa. Sanumaafuu qabsaa jira bilisaan namni waan itti fakkaate hunda dubbachuu danda'a. Garuu hangama kootiin yoo jarri murteessan nin qeebala. Ideyaanis idea abbaa saniiti. So nin kabaja idea san nama saniifi. Garuu kan hin dhaggeeffadhu ani waraanicha mataa isaati. So yoo isaan gabbaanii akkasuma jaanii labsan of course ni qeeballa irraa jechuudha. Yoo suni waan implicationaa bareedaa nuu qabaatu taate yoo itti amanan ta'e san godhani isaanirraa hin qeebala malee idea nama tokko akkuma idea nama tokkotti hin kabajee bira dabaachu. Murtee yaada waloo fedha jechuu keeti. Abbaa murteessu qaba abbaa itti matarra jiru san. Inni gama biraa waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hoggan adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroon inni qabu maali ammatti? Sunillee bira naa darbii maaliif jennaan maseentarratti si deebisuu barbaada. So like interview kanaaf I think waan irratti xiyyeeffachuu barbaadu like hojii kan kooti maaliif jennaan amma political programma jara maaltu tahee maaltu tahaa jira waan jaaniif irratti comment godhuun barbaadu. So wanti nan irratti comment godhuu barbaadu takka irraa dubbachuudhaaf mirga guutuus qabu. Gaheenin ani taphadhu maali gaheen kun uummata Oromootiif ifa akka ta'u ibsu barbaachisa taanan ammoo like maal godhu akka qaban itti himuu dhaamsa dhaammachuu fi waan lafarratti hojjetamaa jiru warroon hanga ammaa waliin argin na biran gahin carruma kanaan na dhagayanii kaanii gara kiyya dhufanii tiima jara biraatii wajjin akkasitti hariiroo walitti cimsinee waanin godhuuf gabba'u hojjetudha dhiifamaa jechuudha. Ayyee sun gaariidha. Waan kana wanni kaasaatiin hin jiruuf namni yoo xiqqaatee waan kennaa waan godhaa jiru kana waan deeggaru kana eenyuun deeggara eenyutu waan kanaan deema waan jedhu akka beekuu fi tariitii yoo deebii irratti akka kennuu dandeettu taate hogganni waraana bilisummaa Oromoo eenyu akkamiin beekama waan kanarratti wanti yaada jettullee yoo jiraate yaada gaafii gaba biraa sii kenna. Hogganni waraanni bilisummaa Oromoo General Jalmarroodha. Ani isuman beeka. So hoggana hojjetu kana. Jechuun so namu ordera namarraa fudhatu qaba. So I answer to him. So sanumarraa injaa ka political programma fi wantoota hariiroo adda bilisummaa Oromoo fi maal hoggana maal jaamu san keessan galu. Garuu garamiini kan jette akkuma si hime task force adda addaatu jira. Sanillee amma walitti xurree isaa diriirsinee ummatatti gad baafna yeroo dhiyootti. So haaluma saniini nu bira ga'uu danda'u. Kan biraa immoo diiteela yoo namni waan kana baruu barbaadu jiraate of course na dubbisuus danda'a jechuudha. Haalatti qajeelfama kan nufitu jira. Namuu hojjetamaa jira already.
warroonni garuu maybe amma dhufanii gara sanitti waa gumaachuu barbaadan haala kamiin achi takka gaafumaa qaban yoo jiraate nu gaafatuu danda'u so qajeelchuu dandeenya karaa sirnaan gargaarsi sun waraana biratti ga'u harkaa qabna hojjetamaa jira waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Hogganni amma waliigala waraana bilisummaa Oromoo hogganu Jaal Marroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa ta'uu nu kaastee jirta. Asumaan chaalenjii fi miti yaada kana waan hawaasa keessatti maaliif gaheen sabquunnamtiillee wanni akka hololaatti illee ka'u yookaan ammoo wanni yaada hubannaa dhabuurraallee ka'u jiraannaaniin isa kanallee sirreessaa deemuudha gaheen miidiyaallee waan ta'eef. Kanaan duramee hogganni waraana bilisummaa Oromoo ka waliigalaa obbo Dhukaasaa Bakakkootii jedhamaa ture jijjiiramni kun yoomii as dhufee ammallee immoo tariitii yoo dhageette ta'e dheengadda jaalgoollichi dheengee komii akka qaban kaasanii wanni as keessatti namni akka hubatu feetu jira hoggana waraanaa gidduutti. No, wanni nani ja'uu barbaadu sanirraa gabaabdumatti namni tokko yaada ofii akkuma sin jee bilisaan ibsachuudhaaf mirga qaba. Sun ammoo tahee jira. Kanaan achi garuu dila sunda waan qaawa guddaan banamee waan akka jeequmsi waraana keessa jiru fakkeessuun hin taatu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa nagaa qabaa ittis fufaa jira. Garuu komii namuu maal jaaniin grievances akka barbaadetti gabbee dubbachuuf bilisa ilmoon namaa kamuu. So kun ammoo waraana bilisummaa Oromootiin addan ta'u jechuudha waan achi keessa jirtuuf jecha. So sana akkasuma jeen bira kutaa kan biraa akkuma reefu siin jee centralize gitee roolii xiyyaratti hin deebi'uu barbaada. Wanni kun yeroo tokko sensitive subject matter like waan irratti commenti godhuun illee hin barbaachisneedha. Because angama xiyyaanii detail waan kanaa warri haasa'uu danda'an warra naa ol raankii sadarkasitti qabanii beekumsa keessaas qabu saniidha malee anaa miti. So anammallee seentarumatti si deebisa. Wanni taaskii kiyya lamaan irratti focus silaa goote gaarii natti fakkaata. Mee amma fakkeenyaa fi haala gargaarsaa irratti sadarkaa idil addunyaatti bakka buuteetiniin qophooyita. Fakkeenyaa fi ati ka jirtu United States biyyoota gama biraa keessa warreen jiran caasaa akkamiitiin si qunnamuu danda'u? Kallattiin bilbilaan yookaan immoo kallattiin si qunnamu moo biyyoota irratti fakkeenyaaf Kanadaa, Awustiraaliyaa, Noorweey, Awurooppaa keessaa biyyoota gama biraa akkamiin bakka bu'aniitiniin caasaa gara biraatiin si qunnamu jira moo hawaasni bakka mara jiru kallattiin si qunnama? Caasaa hawaasa kana tumsuu keessatti ijaaruu keessatti wanni dabalataan jettu jira naaniin carraasii yaakeetu. So maal seetaa so task force fi garee adda addaatu jira. So isaan gaafa qophaa'anii gargaarsa kana guuran iddoo jiran hundatti natti bilbiluu wal argina. Fakkeenyaaf amma Austraaliyaan torbaan kana niiraa guddaa guuraa jiru hawaasan akka hawaasattis wal ga'anii jechuudha. Kallattii reesoorsii sanii qabsiisuudhaa fi fakkeenyaaf boru ganama zuumiin hin dubbisa jechuudha garee waan san hojjetaa jirtu. So haaluma kanaan laayiniin niiraa fi reesoorsiin adda addaa iddoo ga'uu qabu akka ga'u wal agarra haala saniin jechuudha. Garuu ammoo ilmaan Oromoo ka waan kanarratti hojjetaa jirani tokko lamaa miti already wanni kun waan hojjetamaa turedha. Ammaan tana immoo jabeessumaa fi namoota biraa itti da'uu fi babal'isuu irratti malee kan hojjetamuuf deemu already waan lafa jiru irratti waan ida'amuuf deemu jechuudha. Haaluma kanaan bakkitee biraas Jarmanis ta'ee amma dhiyoo Suulaand deemeen dhufee Austraaliyaa maali Atlaantanis akkasumatti so bakka adda addatti initiatiiva fudhatanii gaafa waan kana godhanii akka waraanni quba qabutti akka isaan bira ga'uu danda'utti akka transparency'n jiraatutti akka trust building community keenya jittu trust jaaruun wal amantii jaaruun barbaachisaadha. So sani ani walakkaa kana kanin taphadhu jechuudha. Kuni waan amma lafarraa zeerorraa jaaramuu miti akkuma siin jee more humneessuu fi streamline gochuu iddoo takkatti fa'aa maybe akka dhufu godhuu irratti kan hojjennu malee qaatu waan hojii hojjetamaa jirudha kun iddoo hundattu. Mee asirratti gaafiilee si gaafadhu kana chaalenjii fi miti waan nama keessa jiru waan ta'eef akka yaadni irratti kennamee iftoomin illee dhufu jechaadha. Gargaarsa qabsoo bilisummaa Oromoon akka gaafa qabsoo kana eegaleeti lubbuu gumaachuu, yaada gumaachuu, mallaqa gumaachuu irraa nafne. Garuu
waggoottan hedduu dabre keessa wanti gargaarsa walitti qabuudhaan walitti gahee himamu qisaafamuu yookaan ammoo galma gahiinsa gargaarsa sanirratti yeroo dheeraa komatamaatiin ture wanti baay'een. Amma hammam tokko iftoomina qaba. Xurree kamiin mallaqni walitti guuramu yeroo gadi kaasha ta'uu danda'a. Xurree kamiin osoo hin qisaafamin kallattiidhaan waan yaadameef irra ooluu danda'a. Maali siistamni moodelli isinitti fayyadamtan? Okay, so kuni wanni amma godhamaa jiru kun waan ati amma jette kana hundaa'u sammutti fudhatuudhaani haala kamiin transparency akkuma siin jee trust ummata jidduutti uumuu dandeenya ja'ameeti kan hojjetame. So there is nama tokko lama miti namoota gareedhaan jaarame waan kana kan hojjetu. Wanni kun akkuma guurametti achitti taalii godhamee gaafa gabba'u waa tokko osoo irraan baanedha. Directly yoo amma fakkeenyaaf 20 guurame 20 waan ittiin ergamu caalaa wanni tokko osoo irraan baane directly waraana tigaa jechuudha. Wanni duriin gargaarisa godhu maali? Ammaan tana teekinooloojiin haa galatoomu waraannis confirmation waan kana isaan bira ga'u gad erguu danda'u jechuudha. Isaanis nu wajjin hojjetu. Obaa keenya hojjetaan jiru. Caluma jennee achitti erginee ergamee jira jechaan jiru. Gaafa community'n ergitu sun niiran sun isin geejee abbaan dhimmi itti ga'e sun bakkitee jiru sanirraa itti hima jechuudha hanga ga'e wajjin ummatatti. Kataa tures kanuma amma Suulaandittis lakkoonnee maal jenneen isaan biratti dhiisee abbaatti ergamu sun dhufeeti iskiriina irratti dubbateeti hanga walitti qabame itti himame sanumaatu isa bira ga'a jechuudha. Kuni amma akka duritti waraana wal arguu hin dandeenyu takka kallattii tokkoon qofa waa ergamee something akkasii miti. Confirmation gara lamaanii risiitas qabu wanni hundinuu structured ta'ee jira asitti. Dabalataan ammoo qaamni waan kana achitti fudhatu sun gahuu isaa hanga ilaa sentii xumuratti ummata sanitti himaa jechuudha. Then there is no maal ja'an middleman or woman. Directly waan kana confirm godhachuu danda'a society waan kana walitti qabu. Nutilleen sanuma mijeessinaaf jechuudha. Gara keenyanis gara ummata achi waraana lafarra jiruutiinis jechuudha. So haaluma kanaan kan transparency fi waan adda addaa ummataaf akka mul'atutti godhamaa jiru jechuudha. Kana caalaa gaa amma nama tokko biraatti qarshii 100 si erga jettee ergite namni sun qarshii 100 na ergite nagee jira galatoomii jee gaafa sitti dubbatu achi confirmation jira natti hin fakkaatu. I think kanuma kan gaafa dura it was missing because haala biyyi teenya duraan keessa turtes technologies waan adda addaatis kana godhamuu hin dandeenye. Amma garuu meeshaalee teknooloojii adda addaa qabnaa namoota itti ergamu kana kallattiin gara hawaasaatti fiduu dandeenya fidaatis jirra. So ummanni kana dhageeti kan directly niiran isaa bakkitee inni jeerra akka bu'aa jiru argaa jira. So kanumaa fi namni motivated ta'ee more ammaan tana yoo sochii ummataa laalte namni they are motivated empowered. Amma fakkeenyaaf Austraaliyaatti si deebisaa. Torbaan san dura hanga tokko rees godhanii ergan san iddoo ga'ee namni itti dubbatee jennaan initiative lammaffaa fudhatanii kan hojjetaa jiran jechuudha. So there is a direct link to the source. Akkas hogguu ta'e nulleen dalagaan keenyalleen nuuf saphata. Anammaa yoo akkas hin taane hojjechuu hin danda'u hojii kana. Hojiin niiraa keessan jiru, hojiin kiyya uummata walitti diriirsuudha. Garuu ammoo is part of trust building. Anillee transparency kana uummataaf dhiyeessuun dirqama kiyya. Akkas yoo godhaa deemne ummanni waan ofiif baasu akka waan itti baasirra gahaa jiru ijaan argaa dhagayaa confirmation argataa deemaa jechuudha fuuldura. Kana jechuun mallaqa magaalotatti yookaan biyyatti walitti qabamu kana kallattimaan koreessantuu erga jecha. Yes, gatii amma fakkeenyaaf suusitii Aayawatti 44 I think natti fakkaata oniin dogongore. Guuramee jira galgaluma san himamee jira gatii san quba qabnanus warri lafarra jirus quba qaba. So waa tokko osoo sumuuniin irranne akkasumaan iddoo isaan barbaadanitti sun keessa galuun hin barbaachisu ni ergamaa fi garuu abbaan waan san irratti itti gaafatama qabu kan lafarra jiru achi sun ammoo communitytti gahuu isaa himaa jechuudha. Siigalee so haala saniin kan hojjetamaa jiru ammaan tana waan shakkii ati jette san bara dheeraadhaaf uummanni keenya dhugaadhaa. Waa gargaaraa bahaa turanii garuu kana gochuudhaaf yeroonis hin hayyamu mekanizimni tures hin hayyamu teknooloojiinis kanaa miti. So amma akka kaleessaan jiru jechuudha. Isa direct confirmation
risiinnis jira akkuma organization kamuu waa hunda waan fuudhanii waan bahuu waan galu hunda ni to'atu tiimni as jiru kunis garuu san caalaa uummanni achi argatu isaa gadi dhaabbatee uummatatti himuu danda'u kanaatu more trust fidaa jira uummataaf. Mee yeroo ammaa kana kutannaa hawaasa keenyaa gumaacha hawaasa keenyaa yoo laaltu maal akkamiin madaalta? Fakkeenyaaf waanuma gabaabaa laaluu dandeenya siigalee hawaasa xiqqaallee ta'u waan gaarii yoo hojjete hawaasa muuxannoo irraa fudhattutu jiraata. Fakkeenyaaf ergaa TPLF mootummaa federaalaatiin wal dhabbee waraana keessa galee sochiin biyya alaa kanatti taasifamu baay'ee guddaadha. Achirraa maal baranna? Hanqinaaf cimini kenna hoo maal akka Oromootti? San deebisuudhaaf maal seeta dubbii privilege jaanaf duba deebistee ilaaluu si barbaachisa. Uummanni Oromoo uummata bilisummaa keessa jiraatee hin beekne, uummata miidhama keessa amata 150 as ga'ee qabsaa jirudha. Uummanni kun kaleessa paawara irraa bu'an guyyaa lamaan dura uummata privilege qabu san duras jechuudha. Waan hedduu kan Tigreedha or haala kamiin sosaa jiran kan jennu uummata bara 3 dura paawara turedha. Amata almost 27 fi firoottan hedduu horatanii jiru. Hulaa kamuu dhadha'uu danda'u, resources akkasumatti harkaa qabu. So hogguu waan tokkoof tokko madaallu haala wanni sun itti madaalamuu qabuuni kan madaallu malee uummanni Oromoo guddas ta'u uummata miidhamaa fi miidhama keessa as ga'e waan ta'eef miidhama san keessatti garuu uummata harka kannatee gadi ciisee roorroo kana jalatti usee miti akkuma miidhama keenyaa akkuma waan harkaa qabnuuni qabsaa as geenye so akkasitti of laaluu qabna malee uummata privilege keessa ture privilege irraa bu'eetti deebi'ee wal faana wal qabuun qabu. Sochiin Oromoo kan diaspora kana keessa tures miidhamuma san keessaa nulleen qaamuma san irraa miidhama san dheessaa as dhufne jechuudha. Garuu kun jechuun Oromoon nama tokko gad sosa'aa jira takkaanuu isaantu nurra sosa'aa jira osoo hin taane situationuma akka uummatatti nuti keessa jirruutu kan gabrummaan nama afaafaan jeessitii gabrummaan nama wal shakkisiistii gabrummaan mataa walitti qabachuu si dhoorgiti gabrummaan wal dhaggeeffachuu si dhoorgiti waa hedduudha si gooti jechuudha. So kana keessaa dideeti uummanni Oromoo sanuma keessaa dhiibbataa bahaatii waan godhaa bahees godhaa jirus jira. So saniifuu kireedita ofii yogguu laannu waan kana hunda resist godhaa qabsoo bitaa mirgaa oliif gadi dandayaa akka kana godhaa jiru hubachuu qabnaa jechuudha. Jarri kaan they don't have to deal with this kind of stuff. Argitee waan kanneen fi kan kana fakkaatanii wajjin qabsoon qaban isaan qabsoon isaanii kallattumaan fuula dura deemuu qofa jechuudha. So haala saniin ilaalaan privilege amata meeqaaf duuba nama qabuu fi saba Oromoo wal faana qabuun hin ta'u. Because historiin keenya fi wanni nuti qabsaa jirruuf illee garagara waan ta'eef jechuudha. So haala sanittiin hubadhaa. Ammoo amma waan deemaa jiru yoo agartee uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa motivationaa tu jira kaka'umsa mataa ofiitiin dhufee namni even qabsoo galalleen sababa adda addaatiin itti deebi'ee maaliin godha eessatti na ramaddan maal yoon isinii gumaachi wayya fuula dura akkamiin siquu dandeenya jee haalatti as bahaa jiruutu jira jechuudha. Soogaa hanga ammaa akkuma reefu sinjee wanni nuti godhuu dadhabne qabsooyna jeeyna nama hunda caalaa jeeyna walisuma dhageenya dhiibbaa gabrummaa keessanillee taatu. Haa taatu ammoo xumura gaarii argachuu hin dandeenye ilaarraa so seenaa sana haa jijjiiruu irratti kan focus godhuu qabnu malee namoonni biyya san keessa jiran Tigrees ta'e sabni biraa nu faana walqixan deemnes hin deemanillee. Silaa waan nuti taane hin jiran ardirra. So haala saniin madaalamuu kan qabu uummanni Oromoo malee waan amma namni godhaa jiru irra dhaabbannee uummata Oromoo sadarkaa sanitti madaaluu hin ta'u. Mee gama gola buutitti haa dhufnu wanti irra darbamuu hin qabu jettu yookaan ammoo ani hin kaasin hafee wanni dubbatamuudha qabaatu jiraannaani carraa dhumaasiif haa kennu addana jaatti. Galatoomii wanni irra darbamuu hin qabne waan tokko gad jabeessee kaniin uummata Oromootti dhaamuu barbaadu waraanni bilisummaa Oromoodha waraana Oromoo hundaati. Oromoo kaabaa fi kibbaa fi dhihaa fi bakkayyuu jirtu hundinuu waraanni kun siif jecha sosa'aa jira siif jecha qabsoo kana keessa seenee jira waan ta'eef akka Oromoo tokkotti hunda keenya laallata bakka jirtu barnootan tahee qabeenyan tahee waanuma qabdu hundaanuu qabsoo tana bira dhaabbachuudhaaf of boodan je'ini warriin gaafii kana caalaa waa baruu barbaaddan
gaafachuu barbaadan takka gaafina deebisanan isinii kan asirratti qubsaa ta'ee isinitti mul'atin keessan qunnamuu dandeessu hangan dandeetti adda baafadhee isiniif ibsaa na gaafadhaa nu gaafadhaa waan barbaadan hunda isinii deebisuuf ni yaallaa galatoomaan isiniin jira. Addee Najaat Hamzaa dubbii himtuu idil addunyaa fi qunnamtii uummataa waraana bilisummaa Oromoo gaafiif deebii nu waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota Oromiyaa 11 maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 hedduu isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa. Galatoomaa isinis. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya kootti dhufee bakka buutuu qunnamtii uummataa fi dubbii himtuu idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Addee Najaat Hamzaa waliin taasifne kanadha kanumaan goolabneerra. Sagantaa itti aanu mata duree biraatiin haga walitti deebinutti horaa bulaa fayyaa ta'a.